jalawang kausopubani malamani jalawang kausopubani Oromia kan mencuba jaduang anugani Dadano tenya kasati gading berajani Batenya idacu di kope salujani Batenya idacu di kope salujani Jalawang kenya nutarre turre di gata tarare Jalawang kenya nutarre turre di gata tarare Aku mantiga mega dabila bege nyanyare Ani wadi cecature nuji dam pasare Pananawan wartaba usoyaro lindamare Pananawan wartaba usoyaro lindamare Malamani jalawang kausopubani Malamani jalawang kausopubani Oromia malmaju badaluang anugani Dadano tenya kasadi gadinu gaya jani Adenya idaju kope salujani Adenya idaju kope salujani Gammachuudhaan gargar baane Qaama keenya guutuudhaaf gammachuudhaan gargar baane Bakkaan gahuudhaaf ammoo gatii dhuguu gaafatamne Akkatti dhaangerraa akkatti fuftan dhaammanne Kanaaf osoo hin deebiin akka bobbaane hafne Kanaaf osoo hin deebiin akka bobbaane hafne Malamani jalawang kausopubani Malamani jalawang kausopubani Oromia malmaju badaluang anugani Dadano tenya kasati gadinu gaya jani Adenya idaju kope salujani Adenya idaju kope salujani Bagesa bajabtu takuma Ilmada bagesa bajabtu takuma Sera dabluma bina yalalatuma Ganin tarina irate fitima Gula kenya ega gari janama Gula kenya ega gari janama Malamani jalawang kausopubani Malamani jalawang kausopubani Oromia malmaju badaluang anugani Dadano tenya kasati gadinu gaya jani Bagenya idaju kope salujani Bagenya idaju kope salujani Kenya
jajjabduu dhiigni keenya laafaca'u lafeen keenya jajjabduu dhiigni keenya laafaca'u obsaan nurraan darqamadhaan yaan keenya bakka ga'u damma isaatii hidhachiisaa kan akka keenya bu'u nu dildiidhaa taane sabni cunqurfamaan bilisaa ta'u nu dildiidhaa taane sabni cunqurfamaan bilisaa ta'u maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fataa du'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jiranii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii. Gammoojjii keessa lafeen keenya kanataatu gammoojjii keessa lafeen keenya kanataatu waraabessi irraa nyaate allaattillee kan gooltu bakkatti nafirraa sangaa keenya falmatu daandii dhugarraa yoo maytan isin duraa mul'attu daandii dhugarraa yoo maytan isin duraa mul'attu maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fataa du'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jiranii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fataa du'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jiranii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii. Jaalawwan qabsoo kufanii maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fataa du'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jiranii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii. Jaalawwan keenya nu tarree turree dhiigaan tattaraarree jaalawwan keenya nu tarree turree dhiigaan tattaraarree akkuma diigamnee gaadhamee lafee keenya nyaarree abdii waliin jechaa turree naamanii jaalawwan qabsoo kufanii maal naamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu fataa du'aa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii galiin nu gayaa jiranii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii ba'aa keenya hidhaachuu qopheessaa nu jaanii. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Eebla 15/1980 addi bilisummaa Oromoo hogganoota isaa irra guddeessa dura taa'aa dhaabichaa Hayyuduree Jaal Magarsaa Barii ittaanaa Hayyuduree Jaal Gadaa Gammadaa
akkasumas miseensota gumii sabaa kata'an kanneen akka Jaal Abboomaa Bittukkuu akkasumas Jaal Igazuu Bantii, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Qacalee isaan kana fakkaataa nama 10 bakka tokkotti dhaabe. Bakka tokkotti ka dhaabee fi Adda Bilisummaa Oromoo gaafa lafaa ka'utti baha Oromiyaa keessatti dura Jaalala Mooqiltuu rasaasa jalqabaa ka jalqabee falmaa hidhannoo Adda Bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo dirqamee itti seene keessatti namoota hedduu wareegeera. Wareegama kana keessatti seenaa biraa dhalate naannoo sanatti. Sunis weerara Somaalee Itoophiyaa irratti bante. Weerarri Somaalee Itoophiyaa irratti baname kun Itoophiyaa qofaa otoo hin taane uummata keenya walii galaa saamuu, dubartoota gudeeduu fi kana fakkaataatti waan seenaniif Addi Bilisummaa Oromoo dirqamee humna Somaalee kana wajjin falmaa seenee uummata keenya ittisuutti seene. Kanaaf walgidduu humna Somaalee biyya seenee fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduu wareegama hedduun ta'e. Inni kun injifannoo Adda Bilisummaa Oromoo qooda guddaa keessa qabuun xumurame. Adda Bilisummaa Oromoo suuf keessatti humna isaa gamaaggamuudhaan akkasumas jaarmiyaa isaa gamaaggamuudhaan sadarkaa jaarmiyaa isaa caalaatti bifa horsiifachuu fi sirna qabsiisuuf Somaaliyaatti hoogganni akka bobba'u imala isaa akka jalqabu murtaa'ee jaallan kun bobbahan. Jaallan kun bobbahanii gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shiniggaa jedhamu kanatti shiftoota Somaaliyaa ka jedhamani kaan lola Somaaliyaa sanarraati harcaanii hafanii qabamani. Yeroo qabamanitti eenyummaa isaanii ibsaniiru, maaliif akka deemaa jiranis ibsanii, haa ta'uuti aarii kanaan dura dirree lolaa irratti ummati keenya ittisuudhaaf waraanni keenya godhee fi isaan gidduu falmaa ta'e waan qabaniif darbee immoo lafa Oromootiif bolola qaban irraa jibbinsa horatuudhaan bakka lamatti akka isaan adda bahanii Islaamaaf Kiristaanatti akka qoodaman ajaja kennaniif. Haa ta'uuti kadeeman kun kaayyoo ka qaban akka Oromootti Oromoo, akka amantiitti matamataan amantii ka qaban, akka Oromootti Oromummaa ka waliin qabanii fi kaayyoo waliin deeman immoo ka waliin qaban waan ta'eef addan baanuu murtii isaanii fi akkasumas wal qabatanii kun murtii isaanii ta'uu himanii fi kanarraa ka'uudhaan gara laafina tokko malee gara jabinaan nama 10 achitti ajjeesan. Inni kun odeessisaa fi oduunsaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gahutti hagam ulfaata akka ta'e warri as jirruu fi Oromoon hundi kana hubatu ni rakkata jedheen amanu. Haa ta'uutii haala abdii kutachiisaa kana keessatti hoogganni irra guddeessi yerootti wareegame jedhutti dhaaboti hedduun ni faca'u. Waraanni bilisummaa Oromoo fi miseensoti gumii sabaa garuu waadaa ol aanaa kanneen wareegaman kanaa fi kasana duras wareegamaniif waadaa isaa haaromsee miseensonni wal gahanii hooggana of keessaa baasan. Inni kun seenaa Adda Bilisummaa Oromoo jiraatu keessatti bakka guddaa ka qabudha. Sana booda kanarra dhaabbatuudhaan guyyaa ulfaataa eebila 15 kana ka hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo fi ajajooti waraana bilisummaa Oromoo 10 bakka tokko Shiniggaatti dhabaman kun guyyaa yaadannoo wareegamtootaa fi gootota Oromoo akka ta'u murteesse. Adda Bilisummaa Oromoo walgahii isaa fi hooggana isaa labsatuu boodatti. Inni kun silaatii wareegamtootaa fi goototi akka biyyaatti biyyi yeroo qabatamee jedhutti biyyatu kabajuu qabu. Haa ta'uuti ulfaatinsii fi akkaataatti hoogganoonni kun wareegaman yeroo sana keessatti gara fuulduraattis qabsoo godhaniif sana dura wareegamaniifis gatii kennuu fi lubbuu kennuun waan barbaachiseef guyyaa sana akka murtaa'e jechuudha. Sanarra dhaabbatamee waggaa 34 darban kana keessatti guyyaan eebilli kun bakka hundaatti kabajamaa as gahee. Wareegamni kun akkamitti mudatee eessatti mudatee gaaffii jedhaniif injifannoo karaa waraanaan argames karaa jaarmiyaan itti fufsiisuudhaaf hoogganooti Adda Bilisummaa Oromoo Arsii, Baalee fi Harargee keessa jiran
baatii bitootessaa keessa walitti dhufuudhaan hooggantooti adda bilisummaa Oromoo biyya alaa turanis mootummaa Somaaliyaa irratti hojjechuun waajjirri adda bilisummaa Oromoo akka Moqaadishootti banamu bara 1980 keessa godhanii turan. Haala mijataa kanatti dhimma bahame hoogganooti biyya keessaa fi alaa jiran qaamaan wal arganii dhimma jaarmiyaa dhaabaa irratti murtii irra gahuun akka barbaachisu hubatame. Hooggantoota yeroos dirree turan keessaa jilli tokko kan dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aan keessatti argaman akka Moqaadishoo deeman murtaa'ee hoogganoonni namni 10 gara Somaaliyaatti socho'an. Hoogganoonni sochii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana qindeessuudhaaf gara Somaaliyaa deeman kunneen Bariisoo Waabee yookiin Magarsaa Barii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo, Gadaa Gammadaa yookiin Damisee Tacaanee ittaanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo, Abbaa Xiiqii yookiin Abboomaa Mitikkuu, Doorii Barii yookiin Gazuu Bantii, Falmataa yookiin Caccabsaa, Faafam Dooyyoo, Irranaa Qacalee yookiin Obbo Dinsaa, Dhaddacha Booroo, Dhaddacha Mul'ataa fi Marii Galaan turan. Hoogganoonni kun amna isaanii itti fufuudhaan gammoojjii Ogaaden bakka Shinnigaa jedhamu yeroo gahan haalli isaan hin eegne isaan mudate. Bakka kana humni waraanaa Somaaliyaa irraa hafe biyya saamuu fi jeequu shiftaatu ture. Hoogganoonni kun osoo hin beekin harka waraana shiftaa kanaa bu'anii waraanni Somaaliyaa kun jibba guddaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irraa waan qabuuf hoogganoota kana baay'ee erga dararanii booda addaan isaan qoodanii ajjeesuuf filannoo kaa'an. Osoo isin hin ajjeesin warri kiristaana taatan gama tokkotti, warri islaama taatan gama biraatti bahaa jechuudhaan filannoo ulfaataa kan murtii jabaa barbaadu itti dhiyeessan. Hoogganoonni qaalii kanneen qabsoo uummataa itichuuf ergama ulfaataa baatanii deeman murtii jabduu, murtii seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabdu fudhatan. Nuti hunduu Oromoodha. Amantii adda addaa qabaannus kaayyoo tokkicha kan wal fakkaatu qabannee baane waan ta'eef amantiidhaan adda hin baanuu jechuun murtii gootummaa fudhatanii eenyummaa fi kaayyoo isaaniitiif waliin du'uu filatan. Haala kanaan gara jabeeyyiin shiftoota Somaaliyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo kan hayyuu duree fi ittaanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman bakka tokkotti fixan. Gootonni kun eebila 15 bara 1980 bakka tokkotti ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalamuudhaan ofii wareegamanii seenaa isaanii ol kaasuu cinatti tokkummaa uummata Oromoof utubaa jabaa kan hin jigne kan hin dadhabne kaa'anii darban. Murtii gootummaa kan seenaa qabu kanaa fi wareegama ulfaataa kana sababa godhachuudhaan addi bilisummaa Oromoo eebila 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee akka moggaafamu murteesse. Guyyaa murtiin kun darberraa kaasee haga guyyaa har'aatti eebilli 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ta'ee kabajama. Guyyaan kun gara jalqabaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo miseensota dhaabichaa fi caasaa dhaabichaatiin qofa kabajamaa kan ture. Dhawaatuma qabsoon bilisummaa Oromoo babal'ataa fi uummanni ofitti fudhachuu eegaleen guyyaan kun kabajni isaa ol ka'aa deeme. Har'a uummanni Oromoo bakka jiru hundatti guyyaa kana guyyaa addaa fi guyyaa ulfaataa taasisee kabajata. Guyyaan sababa gootota Oromoo gammoojjii Shinnigaatti wareegamaniin kabajamuu eegale kun gootota guyyaa sana wareegaman qofa irratti kan xiyyeeffatee kabajamu too hin taane gootota Oromoo diddaa gabrummaa irratti wareegaman warra Oromoo fi Oromiyaa tiksuuf lubbuu qaalii kennan bara Oromoon biyya isaa dhabee gabrummaa jalatti kufee kaasee kanneen haga har'aatti Oromoo fi Oromiyaaf wareegaman yaadachuudhaan kabajama. Kabaja guyyaa gootota Oromoo kana irratti ilmaan Oromoo guyyaa kana kabajan kaayyoo wareegamtoota isaanii galmaan ga'uudhaaf hirbuu kan ittiin haareffatanidha. Gootowwan Oromoo utuu bilisummaaf qabsoo godhanii wareegamanii fi wareegamaa jiran yaadachuun dinqisiifachuu, dhaadhessuu fi seenaa isaanii wal barsiisuun gaafa kabaja guyyaa kanaa kan raawwatamudha. Wareega kana kan isaaniin dura wareegames kan isaaniin duuba wareegame hanga ammaa hanga guyyaa irratti wareegamaa jirus kan ittiin yaadannu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aa gidduutti biyya keessaa biyya alaatti
bakka Oromoon jiru hundatti guyyaan gootota keenyaa kan itti yaadannu. Kan itti yaadannu qofa otoo hin ta'in addatti immoo kan ilaallu guyyaa akkanaa kana yeroo geenyu warri waraana keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni itti bututee waggaa guutuu dadhabee yeroo guyyaa akkanaa kana walitti dhufu gariinsaa ka qalbiin dadhabe, gariinsaa ka qaamaan dadhabe, gariinsaa ka beelaan dadhabe, gariinsaa ka dhukkubaan dadhabe, gariinsaa immoo sammuun dadhabdee qabsoo kana maal goona asiin ga'e dadhabee maaltu naa wayya jedhee yeroo inni itti of gaafatu keessatti guyyaa akkanaa yeroo geenyu hundi keenya jaallan keenya warra nu biraa wareegaman yaadannee yoo hidhannoon keenya nurraa citte nurraa bututte ta'e guyyaa hidhannoo keenya itti suphannu yoo huccuu uffanne sanatu nurraa butute ta'e guyyaa huccuu keenya kanatti suphannu yoo qaama keenya dadhabe ta'e qaama keenya ka haaromsinee itti shaakalchiinu yoo qalbii keenya bututee dadhabe ta'e immoo qalbii keenya ka itti suphannu guyyaa akkanaati jechuudha. Kana yeroo jennu suniin duratti ummati Oromoo bilisummaasaaf akkasumas immoo mirga abbaa biyyummaasaaf hin wareegamne jechuu miti. Gootonni hedduun duraanis wareegamaniiru. Eebila 15 kana duratti goototi hedduun bilisummaa uummata Oromoof wareegamaniiru. Maqaa isaanii tarreessinee hin finnu hedduudha. Kaasuun dandeenyu keessaa tuttuqne kanneen akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa, kanneen akka Elamoo Qilxuufaa, Qarasaasa bilisummaa jalqabaa ka dhukaase, kanneen akka Baaroo Tumsaafaa, kanneen akka Mooyaa Abdoofaa, kanneen kunis fi kanneen kana fakkaatan hedduun guyyaa gootonni kuni wareegamanii eebila 15 kanaan durattis wareegamaniiru hedduun isaanii jechuudha. Isaan asittis goototi hedduun wareegamaniiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Fincila xumura gabrummaa, fincila diddaa gabrummaa keessatti dargaggoota hedduun wareegama kaffalaniiru. Hedduu tarreessuun hin danda'ama. Kanneen akka Jaagamaa Badhaaneefaa, kanneen akka Simee Tarrafaa, Tasfaa'uun Camadaa, Gaaddisaa Hirpaasaa, Alamaayyoo Garbaa, Dirribee Jifaar hedduu isaanii kanneen suniin asittis wareegamanii hedduu kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u guyyaan kun guyyaa goototaa fi wareegamtoota tahee akka yaadatamuuf addatti kan ilaalamee fi lubbuu jaallan kanaatu lubbuu kaan irraati addatti ilaalame toon taane inni tokkoffaan seenaa qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti hoogganooti olaanoon agam baay'atan qondaaloti dhaabaa jiru jedhamanii yeroo sunitti yaadamanii bakka tokkotti nami haganaa wareegamuun isa jalqabaa ture jechuudha seenaa baa'oo keessatti. Inni lammaffaan ammoo haalatti isaan yeroo sanatti wareegaman sun haala isaan keessatti wareegaman suntu adda taasisa. Isa kanarraa ka'uudhaani guyyaan kun guyyaa goototaa fi wareegamtoota Oromoo ta'ee eebilli 15 yaadatamu jedhamee murtaa'ee jechuudha. Kana jechuun kasuniin duratti wareegamanis eebila 15 asitti kanneen wareegamanis yaadatamu jechuudha guyyaa kana keessatti. Wanni adda isa taasisu guyyaa kana hoogganni olaanoon hayyuduree fi ittaanaan hayyuduree keessatti argamu qondaaloti olaanaa dhaabaa keessatti argamani bakka tokkotti yeroo tokkotti daqiiquma tokko keessatti wareegamuun isa jalqabaa fi seenaa ulfaataa kan turedha. Kanarraati guyyaan kun akkaataa kanaan akka yaadatamu taasifame. Kanarraa ka'uudhaan ilmaan Oromoo bilisummaa uummata Oromoof walabummaa Oromiyaatiif wareegamaa turan wareegaman guyyaa kana yoomiyyuu ni yaadatamu jechuudha akka waliigalaatti. Kanarraa ka'uudhaan guyyaan kun guyyaa yaadannoo goototaa fi wareegamtoota Oromoo ta'ee akka inni kabajamuuf kan inni taasifame jechuudha.
egaa gootonni kuni lubbuu isaanii takkitti kamaallaqaan bitamuu hin dandeenye kamaalumaan jijjiiramuu hin dandeenye uummata Oromoof kennaniiru uummata Oromoof kennanii darbaniiru jireenya qananii jiraachuu utuma danda'anii maatii isaanii waliin jiraachuu utuma danda'anii ilmaan isaanii guddisuu utuu danda'anii haadhaaf abbaa isaanii gargaaruu utuu danda'anii dargaggoonni Oromoo barattooti Oromoo barnoota isaanii baratanii sadarkaa guddaarra ga'uu utuu danda'anii bilisummaa uummata isaaniif jecha biyya isaanii Oromiyaaf walabummaa Oromiyaaf jecha dabarsanii lubbuu isaanii kennanii darbaniiru jechuudha. Fedhii dhuunfaa isaaniirra dantaa dhuunfaa isaaniirra kasaba ofii ilaalaniiru kasaba ofii dursanii kennanii jireenya qananii akka mataa isaaniitti akka dhuunfaatti jiraatan sunirra jireenya gadadoo ummati bal'aan jiraatu suni gabrummaa ummati keenya keessa jiraachaa turuu fi jiraachaa ture suni ilaalanii an jireenya qananii maal naa godha ummati kiyya jireenya gadadoo keessa too jiraatu otoo ummati kiyya gabrummaa keessa jiraatu ammaaliif nyaadhee quufee bulaa ummati kiyya beelaa jira ummati kiyya cunqurfamaa jira ummati kiyya saamamaa jira Oromiyaa irratti biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'een jiru ummati Oromoo kanaaf akka dhuunfaatti jireenya qananii jiraachuu korra ani wareegame ummati kiyya jireenya qananiitti bilisummaatti haa ba'u biyya isaa irratti abbaa biyyaa haa ta'u nagaan ba'ee nagaa naa galu gammachuu naa jiraatu jedhaniiti uummata Oromoof kan argamsiisuudhaa fi lubbuu isaanii tokkittii qabani aarsaa godhanii darbanii jechuudha. Kanarraa kan nuti barannu kaayyoo isaanii irratti wareegaman kana akeeka isaanii kana galmaan ga'uudhaaf egaa ummati keenya dirmannaan karaa cufaanuu inni taasisu yeroo kamiyyuu caalaa kan jabaateetti fufuu qabudha jechuudha. Kaayyoo isaan wareegamanii fi kana yoo galmaan geenne kiraan isaanii gammaddi. Yoo nuti tokko taanee bilisummaa isaanitti wareegamanii darban suni dhugoomsuudhaaf qabsoo keenya jabeessinee itti fufne isaanis kiraan isaanii gammaddi. Yoo nuti kaayyoon isaanii irratti wareegamanii fi sun laaffifne sanaaf gumaachi nu goonu tattaaffiin nu goonu irmaannaan nu goonu laafe yoo isaan tokkummaa dhiiga isaaniitiin magarsan sun itichan sun jabeessuu dhiisne tokkummaa sun laaffifne wal qoqqoonne ekeraan isaaniin gadditi. Bara 1984 irraati jalqabee guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo kanneen diddaa gabrummaa jala kufuu diduudhaan sana dura wareegaman Oromiyaa guutuu keessatti loloota ta'an keessatti akkasumas sana booda bakkoota adda addaatti bifa adda addaadhaan jaarmiyaa kamuu jalatti haa jiraatan bifa adda addaadhaan qabsoo bilisummaa Oromootiif akkasumas haqa mirga ilma namaa mirga dimokiraasii mirga ilma namummaatiif kanneen qabsaa'an guyyaatti yaadannu ta'uu adda bilisummaa Oromoo bara baraan yaadata. Kanuma keessatti bakkoota adda addaatti akkasumas dargaggoota uummati qabsoo kana ofitti fudhatee qabsoo kana jala hiriire wareegama baasu hunda guyyaa akkasitti ni yaadanna jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kana yaadachuudhaan ilmaan Oromoo dhalaaf dhiira qabsoo kana diina irratti gochaa wareegaman yaadachuun fakkeenya isaanii jala deemuun fudhachuun murannoo isaan agarsiisan murannoo sana agarsiifnus jennee ka'uun fuulduraa keenya miidhagaa godha. Gara bilisummaatti nu geessa murannoon akkasii jira murannoo akkasitti immoo mul'ata. Karaa dhihaas kasummiidhaan ana biraa dhuman akkasumas seenaa fakkaataa akka qaban waraanni bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa guutuu keessatti giddugaleessa baha kaaba kibba keessatti bakka hedduutti ka wareegaman
ummati Oromoo guutummaatti qabsoo kan ofitti fudhatee fincila diddaa gabrummaa keessatti kanneen wareegaman keessattuu immoo qeerroo bilisummaa Oromoo gandeen Oromiyaa hunda keessatti akkuma dhiyoo kana jedhe bakka dhaabanne kana keessatti Amboo keessatti gaafa jaagamaa badhaanee kufetti barattoota 1800 akkan odeeffannoo qabutti reeffa isaarra tarkaanfatanii waadaa qabsoo kanaaf galanii sana booda ka wareegaman lakkoofsan qaban. Asirraa qabee gandeen gara dhihaatti yoo deemne, gara kibbaatti yoo deemne, gara bahaatti yoo deemne, gara kabaatti yoo deemne gandeen hunda lakkaa'uu dandeenya. Gandeen kana keessatti dargaggeessi hin kufnee fi ummati hin wareegamne hin jiru Oromiyaa keessatti. Kanaaf guyyaan kuni guyyaa wareegamtoota Oromoo hundaati ka jennuufi. Kana har'a wareegamni nurraa dhaabbatu baatullee Oromiyaa keessa dhaabbannee guyyaa kana kabajuu keenyaaf kabajaan bara baraa wareegamtoota keenyaaf haa ta'uun jedhaa jechuudha. Akeeki guyyaa goototaa kabajuu kun sabboonummaa Oromoo ijaaruu, tokkummaa Oromoo tiksuu fi cimsuu irratti xiyyeeffachuu, dhaamsa gootonni Oromoo darbaa dabarsaatiin uummata Oromoof dhaaman dhaloota haaraatti dabarsuu irratti akeekkachuu, gootummaan seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabaachuu waliif ibsuu, gooti Oromoo hawaasa keessatti kabajaaf ulfina qabaachuu isaa irraa kan ka'e maatiin isaanii illee akka kabajaa horatu wal hubachiisuu, gootota Oromoo fincila diddaa kolonii, diddaa gabrummaa fi mirga abbaa biyyummaaf akkasumas mirga hiree ofii murteeffachuu Oromoof lubbuu isaanii dabarsanii kennan yaadachuu, kaayyoo goototi Oromoo irratti kufan bakkaan ga'uuf dhaloonni ammaa fi boru waadaa isaa haaromsuun gootummaan akka qabsoo itti jiru jabeessuu fi itti fufuu wal hubachiisuu fa'a. Kabajamoo daawwattoota keenya, haga ammaatti kan isin biraan geenye kun seenaa ka'umsa kabaja guyyaa gootota Oromooti. Guyyaa kana gootota Oromoo eenyufaatu yaadatama? Akkamitti maaliif kan jedhu ammoo itti fufnee kan isin biraan geenyu ta'a. Ammas haga xumuraatti nu faana bu'a. Irbuu shinnigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa fosoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru harraa baratee itti wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinni garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacee qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaanne sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinnigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni Oromummaa walitti niqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenya itichi utubaa lafee
utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyya abbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caalu gatiin baasomtuun madaala sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noolu fuunee ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu aanolee akkuma manguddoon keenya warri seenaa beekan warri taarika beekan dubbatanitti lafa ammeenyaa olii ilmaan Oromoo irratti dalagame bara 600 dura bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti Oromoota haala addawaadhaan qophii meeshaa Afrikaa kan bonjaa fi eeboo kan immoo wantee biran dabarreen madaafaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti murame lafa kanatti hayyoota keenya deettuutu harmi irraa muramee ilmoo isii akka hin hoosifne godhame lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan isin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jiichuudhaaf bakka ammeenyaa olaanaa itti dalagame. haa ta'u akkuma har'a waliin argaa jirrutti hayni uummataa tokko ammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Uummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Har'aas ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu
arrallee Oromoon bilisummaadhaaf arrallee Oromoon mirga dhabe mirga isaa harka fiddeeffachuu barbaachisu irraa kan dhufe jechuudha. Yaadannoon kun kanarraa asitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in kan hanga maayyiitti fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa itti ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akaakayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti seenuu qabnu jechuudha. Guyyaa kana waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan. Waan har'a keessa jirruuf ammoo kan barnoota nuu kenne kani akka hin daganne nu godhu kan diinaa fi fira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nuu taraaranii bira dabarsee irra ijjannee isarra dhaabbannee fuuldura tarkaanfachuudhaan qabsoo keenya wallaansoo keenyaan mirga keenya harka keenya galfachuudhaaf bakka kana gahuu danda'uu keenyaan ammoo kan itti gammannu jechuudha. Aanolee kanaan dura manguddoo dulloota keenya qofaatu warri akka duratti jalqabarra dubbatanii dhoksaadhaan galgala ilmaan isaanitti himu yookaan nama gamaa ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkinna kenni jiramoo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hamtuu akka aanolee faa kan uummata Oromoo irratti bakka dalagamte irraa kan ka'e bara 600 dabranii uummanni Oromoo biyya isaa irratti maaliin tokkoffaa maaliin lammaffaa maaliffaa jedhamee inni maayyitti lakkaa'amaa bahe. Irra hedduun keessan ni beektanii jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu. Biyya isaa irratti afaan isaa dubbatuun arrallee sadarkaa gulantaa magaalota keenya kan katamaa keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye irra sadarkaa jirra jechuudha. Ammeenya diin nu dalageen taarika keenya hangi beeynu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Aadaan Oromoodhaa aadaan bareedaan aadaan boonaan ilmi Oromoo kan duratti gaafa bilisummaadhaa hogguu abbootiin nu himan hogguu barruulee warra alagaa tokko kan bubuutee hafterraa arginu haalan nama boonsu sun awwaalamee dhokatee aadaa wallaaladhaa jedhamee lafatti darbatameetiin hin ture jechuudha. Galata ummata keenyaa abbootii keenyaa kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu ga'anii fi ammas qabsoo keenyaa keessumaa galata adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyiitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kanarras murannoo san qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu ni dandeenya. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan feenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqis hin jiru jechuudha. Hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra aanoletti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromooti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani jechuudha. Egaa guyyaa kabajamaa
yaadatamaa bara 100 guutuu awwaalame kana har'a warra marraa duraatiif yaadatu bakka kanattis argamee kabaju ta'uu keenyaan hedduu itti gammadaa hundi keenyaa'u ummanni Oromoo bakka iyyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warra haaloletti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko, Oromoon tokko, Oromoon amantiin adda hin bahu, Oromoon gosaan adda hin bahu, lagaan adda hin bahu, gaaraan adda hin bahu, Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu, biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha, biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u, warra biraa nurraan murteessisuuf deddeebi'u haabbatu. Dhaabni akka kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Oromoon haa ijaaramu. Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu. Qabsoo keenya itti fufna. Injifannu. Oromiyaa gitu bakabun katanya ebifantu biya soreti kabenya ilman kemurane kane kesabana sibe sonsoda ojudi najada ilman kemurane kane kesabana sibe sonsoda ojudi najada.
uummata Oromooti. Abaa'oo. Qabsaawwan ni kufa, qabsoon itti fufa. Irraanfachuu hin qabnu, hogguu haa yaadannu, haa wal yaadachiifnu, namuu haa qabannu. Waan ammatan qabu gootawwan kaleessaa, kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa, kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne, kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne, takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne, takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne. Warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e, warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e, warri qabsoon haqaa isaaniin daraare, warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare. Lubbuu deebii hin qabne sabaaf dabarsanii, abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii, warra ofii du'anii qabsoo jiraachisan, lammii abdachiisuun kan diina naasisan, seenaa awwaalame warri boollaa baasan, aadaa tuffatame warri lafaa kaasan, warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan, warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Tokko lamaa miti hunda yaamne hin fixnu, kan fakkiif kakaafnee kan galmeef haa dhiifnu. Taaddasaa fi Baaroo Bariisoof Gammadaa, Elemoof Mul'is Buriisoof Gadaa, kan yaadannoon isaanii nutti dhiise madaa. Gaaddisaaf Bareentoo Daddafaa fi Bilaal, Guutamaaf Gammachiis Boruuf Guutuu Caalii, jaallattoota sabaa gootawwan qaqqaalii. Qees Guddinaaf Jigsaa Habroof Goota Bobbaas, Guddataa fi Iddaa Badhaasoof Waltaasis, Alii Garoof Baatii Hambisaa fi Dayyaas. Babal'achaa jirti xurreen keessanirraas, babal'achaa jirti xurreen keessanirraas. Magarsaa fi Baalchaa Caccabsaa Waaggaarii, Nuuraddiniif Qorkee Murataa fi Marii, nu duraa mul'attan hogguu dhihaa barii. Lalisee fi Juukii Jamiilaa fi Saartuu, Aashaa fi Kuulanii Arganneef Daraartuu, Iftuu fi Waarituu Leensaa fi Ayyaantuu. Dhiiraa dhalaan qabu ka biyyaaf of laatu, dhiiraa dhalaan qabu ka biyyaaf of laatu. Odaaf Mahammadamaan Godaanaa fi Galmoo, Jaataniif Ifreem Subiif Jaarsoo Waaqoo, Huseen Soraaf Dursaa Margaaf Qallaa Waaqoo, Insarmuuf Tottoobaa Abbaa Xiiqiif Shaanqoo, Sabboontota sabaa Jaallawan Warraaqoo. Irra Aanaaf Gishuu Falmataaf Leenjisaa, Sulemaaniif Aadam Aannannoof Beeksisaa, goota biyyaaf kufee seenaatu leellisa. Yohannisiif Raayyaa hundumaaf abdataa, Burqaaf Xuusee Areeroo Xaasoof Jaallataa. Dhiigni keessan bannaan seenaan nu gaafata, dhiigni keessan bannaan seenaan nu gaafata. Solomooniif Dahoo Gabbisaaf Gurmeessaa, Kormee Tolaaf Jiraa Areeroof Lammeessaa, Maaxiquuf Abdiisaa Tureef Yaaddeessaa, warra diinaaf summii urjii lola keessaa. Kadiir Boruuf Caalaa Caannee fi Milkeessaa, Nadhii fi Miidhegsaa Libee fi Urreessaa, Fayyisaa fi Guulaa Aanessoo Firreessaa, Nagaasaa fi Maammoo Hawaasiif Addeessaa. Akka biiftuu iftan galmee seenaa keessaa. Naga'uuf Dhaqqabaa Baroodaa fi Ibsaa, Mul'ataa fi Abdii Fayyinaa fi Boonsaa, Qindeessaa fi Kuuloo Doorii fi Gootomsaa, Dhaddachoo fi Tuujii Baatuu fi Iddoosaa. Qoonni isin kennitan lammii mara boonsa, qoonni isin kennitan lammii mara boonsa. Kanneeniif kan biroos hedduudha turani, amna qabsoo keessatti kan nurraa kufani, seenaa dalaganii gootummaan kufani. Lammaffaan agarruu deebi'aniin dhufanii, lammaffaan agarruu deebi'aniin dhufanii. Gaafa lubbuun jiran hoggaa waliin turre, bu'aa bayii qabsoo waliin qaxxaamurree, guyyaa bilisummaas waliin hawwaa turre, guyyaa bilisummaas waliin hawwaa turre.
qabsoo saba keenyaaf waliin kufnee kaane amadaaf aduu waliin keessa yaane ba'aa wal gargaarree madoo walii baanne caa walii jaarree dhibee wal wallaanne akka haadhaa ilmoo toltuu walii yaanne waan hin dagatamne hedduu walii taane waan hin dagatamne hedduu walii taane caa muka hedduu waliin jala teenye sagantaa fuulduraa hedduu lafa keenye waliin nyaannee dhugnee waliinis agamne waliin baanee buunee waliinis taphanne waliinis gammannee waliinis gaddine du'aan gargar baanaan waliifis gaddine gaddaan liqimfamnee waan taan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle gootowwan kaleessaa waan tokko dhaammatan hoggaa lubbuu kennuun dirqama raawwatan qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufaa wareegama qofaan bilisummaan nufaa jaallan nuti kufnee qabsicha itti fufaa bakki keenyan qaawwin warri jirtan cufa bakki keenyan qaawwin warri jirtan cufa nuun hin jalqabamnee goonni biyyaaf kufuun nurraan tarkaanfadhaa qabsoon ittaa fufu nurraan tarkaanfadhaa qabsoon ittaa fufu bilisummaan sabaa akkasumalee dhufu jechaa wareegaman jaallan sun hundumtuu eeyyee isaan kufanillee qabsoo naqaan kuftu bilisummaa yookaan du'aa fi kakanne hoggaa murteeffannee daandicha qabanne murtii keenya guunne egaa nu dabarre bilisummaa caalaa lubbuun nun mararre murtichan diiginaa isinis jabaadhaa bilisummaadhaan kabajaan namummaa gabrummaa didadhaa madda gadaantummaa qabsoon bilisummaa hanga geessu galma faajjii keenya kaasaa gumaa keenya falma faajjii keenya kaasaa gumaa keenya falma gootowwan kaleessaa kana nu dhaammatan hoggaa lubbuu kennuun dirqama raawwatan qoonni barattootaas yoomuun dagatamu seenaa qabsoo keessatti hogguu yaadatamu finfinneef hawaasaa baardaariif maqalee amboof dambidolloo jimmaaf nageellee hadaamaa fasallaa haramaaf ciroo naqamteef roobee gimbiif bakkeen biroo bakka jiran hundaa qabsoof wal kaasanii gaaffii saba isaanii gamtaan hangaasanii dabtaraaf qalamaan kan diina raasanii wareegama qaalii haqaaf kan baasanii kabajaan jiraata hogguu seenaan isaanii jaagamaa badhaanee morkataa iddoosaa aannanee addaamuu malaakuuf nuurasaa jamaalleen coof habiib dabalaaf fayyisaa alamaayyoo garbaa gaaddisaa hirphaasaa oromoon hoggayyuu maqaa keessan kaasaa qabsoof isin dhabne egaa malabbaasaa bilisummaa sabaatu gumaa keessan baasa yaa gootota keenya aarsaa walabummaa warraaqxota dhugaa miciraan gootummaa abukaattoo haqaa fakkii sabboonummaa jaallattoota biyyaa gaachana oromummaa faaya galmee seenaa daawwitii tokkummaa isin hin dagatu oromoon gonkumaa seenaan keessan boonsaan hoggayyuun moofa'u jaalalli isin hortan yoomiyyuun boora'u haqamuu hin danda'u dhiigaan barreeffame bara baraan taa'a seenaan galmeeffame sabboontonni oromoo murna waasaa adda addaa cunqursaa mormanii gammoojjii fi baddaan kan saba ofiif falman lolaaf haala adda addaan hunda isaanii oromoon ni yaadata gaddaan kan akka adam jiloo alamuu qixxeessaa
Jeneraal Waaqoo Guutuu Obbo Siisaa Ibsaa ni yaadata Oromoon qabsaa'ota ilmaansaa ni yaadata Oromoon qabsaa'ota ilmaansaa. Wal fakkaataa ture hawwiin isaan hundaa tokkoomaa kan jedhu dhaamsi isaanii guddaan. Sirna bittaa lagaa morman hundi isaanii bilisummaa ture gaaffiin hunda isaanii. Jannata haa kennuuf jenna lubbuu isaanii. Jannata haa kennuuf. Naadoo wal gaarreeffata wal harkaa nyaatee dhuge. Wal harkaa nyaatee dhuge dudduuba wal hamata nakka waan alaa dhufe. Kutaadhaan wal qircata hamaan guddoon biyya keenya mee araara nuu kadha abaarsa qabnaa laata abaarsa qabnaa laata. Nama gani tane,